OROMIA11. Harka fuunee akkam jirtu hordoftoota OROMIA11 kun sagantaa kootti dhufeeti. Sagantaa kootti dhufee keenya hadhaa oolmaa irreecha Finfinneetii fi Hora Harsadee kan bishooftu ilaaluudhaa deemna. Oolmaa irreecha bishooftuu fi Hora Harsadeetiin mootummaan sodaa guddaa kan itti uumee fi akkasumatti ammoo danqaalee guddaa kan taasisaatiin ture yoo ta'u keessattuu kan bishooftuu irratti dhimmisni guddaan mul'ataatiin turulleedha kan dubbatame. Dhimma kana walumaa gala sodaan mootummaan akkanatti uumameen kun sababni maali kan jedhuu fi taatee waan achitti uumame wal bira qabneetiin ilaaluudhaaf as Kaanadaa magaalaa Kalgaarii irraa obbo Saamu'eel Shundhee yookaan ammoo Abbaa Bilisaa gama biyya keessaatii ammoo Finfinnee irraa ogeessa aartii fi piroomooshinii kan ta'e Ahmed Daddafoo affeeradheetiin jira. Keessumoonni keenya lameenuu baga nagaan dhuftan. Hawaasa Oromoo Minnesota magaalaa Lakkoofi naannawaa isiitti argamtan hunda keessaniif miidiyaan OROMIA11 miidiyaan ummata isiniif qopheessee jira oduu dansa guyyaa sanbata xiqqaa Oktoobar 9 bara 2021tti sagantaa irbaataa fi bashannanaa isiniif qopheessuutti jira. Guyyaa kana isin boorsuudhaaf sirba shubbisaa fi stand-up comedy namoota beekamoo Oromootii fi Afrikaan Ameerikaaniitiin isiniif qophaa'a. Tiim Haragalfii shubbisa aadaa Ooyaa Minnesota tapha aadaa Wizbaayuu Booramaa NDJF Homebeat stand-up comedy fi sirbi kallattiin isiniif dhiyaata. Sagantaa kanarratti abbootiin qabeenyaa hooggantoonni hawaasaa bulchitoonni magaalaa Lakkuus affeeramanii jiru. Guyyaan kun akka isin jalan dabarre bakki qabnu murtaadha ammuma tikkeetii keessan bitadha. Guyyaan sanbata xiqqaa Oktoobar 9 bara 2021tti sagantaan keenya sa'aatii 6 PM irraa jalqaba. Iddoon Marriott Northwest Hotel 7025 Northland Drive North Brooklyn Park Minnesota 55428 odeeffannoo dabalataatiif bilbila keenya 612-345-7172 irratti yookiin imeelii keenya info@oromia11.org irratti nu argachuu ni dandeettu. Miidiyaa OROMIA11. Ulfaadhaa keessummoonni keenya mee Abbaa Bilisaa yookaan ammoo obbo Saamu'eel Shundhee isinitti deebina. Haala irreechi biyya ture walumaa gala maal akka fakkaatu kakaleessaatii fi kaardhaallee Ahmed mee waa gabaabduu irraa nu himi. Har'a bishooftu ooltanii galtanii kaleessi Finfinnee maal fakkaata? Irreechin guyyaa kaleessaa bara 2014 akka biyya keessatti kabajamee guyyaa addaa ammoo bishooftutti xumuramee jira. Irreechin haaluma gaariidhaan xumurame haa ta'u xiqqoo irreechin kan bara darbee irraa wantoota xiqqoo waan garagaraatu turee fi adda isa godha malee haaluma nagaatiin geggeeffamee xumurameera. Keessaayyuu bara darbee irreecha haguma waan hin jirree ture haa ta'u barana namni dhufee achirraa waan bara dheengaddaa ammoo namni baay'ee walitti bahee Oromoon kabiyya alaallee kabiyya keessaallee hunduu gara biyyaa dhufee kabajee ture. Miirri suni hagam tokko deebi'uu yaaleera. Miirri gaafa yeroo jalqabaaf irreechi Finfinnee kabajamu akkam ture dheengadda wal bira qabnee olaale. Wal bira qabanii olaalanii kan waggaa kana darbee osoo hin taane waggaa itti aanutiin xiqqoo garaagarummaa qaba akka ani ilaalutti jechuudha. Even san qofa yoo osoo hin taane waggaa darbee hin jiru waggaa itti aanu darbeetiin wal bira qabaa gaafa ilaallu. Xiqqoo miirri barana jiru xiqqoo gadi bu'aadha. Haalli gammachuun illee jiru namoonni hirmaatan illee ani ofii kiyyaa akka itti ilaaleetti jechuu barbaadeeti. Kaka'umsi namoota illee
Sodaan duraaniin irreechi baranillee hin jiraatu jedhamee namoota hedduu keessa ture illee wal bira qabatee of duuba harkifannaa hedduu ni jira. Keessattuu irreechi Finfinnee erga gaggeeffameen booda irreechi Bishooftuu xiqqoo akka barbaadametti akka hin gaggeeffamne haalonni qaama nageenyaatiin ta'amaa ture kan duraatiin adda jechuun seensa magaalaan akka hin seensamneef Bishooftuu keessa jechuudha. Bishooftuu keessa seenuu hin dandeessu. Seensuma Bishooftuu irratti erga dukkamiin baate Bishooftuu yoo seenuuf taateen booda si dhoowwama. Ofirra deebita baay'ee xiqqoo rakkisaa ture. Sababa kanneen irraa kan ka'e dammaqiinsiin barana mul'atu baay'ee laafa. Maaliif kiiloomeetira hedduu deemee magaalaa seenaa erga magaalaa seeneen boodallee hora Bishooftuu seenuudhaaf baay'ee fagaata. Aduun hagas hammaata. Manni hedduu ammoo ofirra deebi'eera. Keessattuu warroonni konkolaataa bakka dhaaban paarkingii illee hin qabu. Waan godhameef ammoo nuufillee hin galle. Sababa sanirraa kan ka'e warroonni xiiqiidhaan irraa kan ka'e garuu ummanni muraasni konkolaataa qabanii dhufan konkolaataa bakkuma jirutti dhaabanii ummanni hin dandeenye deebanii kabajamaa hamma danda'ame jechuudha. Garuu dadhabiinsa hedduu irraa kan ka'e miirri namoota gammachuunii fi namni gaafa walitti dhufu karaa irratti walitti dhufu gammachuu duraanii agarsiisu. Jeekkaruu jechuun shubbisaa daandii irra deemuu akka durii sun midhaaginni akka durii sun simboon durii sun hin jiru beektani. Bal'inaan deetti deebina. Mee obbo Saamu'eel aadaan Oromoo, duudhaan Oromoo, safuun Oromoo yeroo baay'ee gama garagaraatiin itti duulama. Ka keessaa itti duulu jira, ka alaa itti duulu jira. Akka wanti garagaraa aanjee hin deemne hogguu biyya san keessa danqaatu mul'ata. Yoo dogoggoruu baadhe Oromoon haga beeynutti irreecha bara tokkoo qofa nagahaan gammachuudhaan waliin kabaje. Achiin ala wanni jiru baay'ee burjaajaadha. Irreecha bara tokkoo yookaan waggaa tokko waggaa lama akkas. Maaliif wanni danqaaleen kunniin uumamaniif isin seenaa irratti illee dhimmoota kana waa hedduu barsiistanii waa hedduu qorattanii maal hubattan? Galatooma gaafiin kun wanna rakkina hundee biyya san keessa jiruutiin walitti rarra'a. Kunillee akkuma haalli impaayera Itoophiyaa itti gartee wixiname irraa ka'e mootummaan humnaan ijaaramu tokko ummata humnaan mohatee cabsee irra taa'a. Waan ummanni qabu value kan jedhaman kanneen kan ummanni qabu jalaa dadhabsiisaa, jalaa rakabsiisaa akka badan godhaa. Yoo ummanni waan kana waan kiyya jedhee waan itti amanu kana mul'isuuf guddifachuuf tattaafatu haga danda'aniin amrii fayyadamanii humna waraanaa sodaachisuun yookaan ajjeesuun waan kanaaf kan fakkaataniin dhiibbaa irratti geessan. Kuni ta'e jedhameetiin gartee ummanni kun akka uf ta'ee gammachuun hin jiraanne yaadameeti waan godhamu. Kanaafi akkana godhamana fakkaata. Kun historical injustices waan jedhamu. Kuni waan arra jalqabee miti. Inumaa amma mootummaa bara Ihaadigi jedhamu ka amma yeroo darbe haga tokko jijjiiramee kana irraa ka'ee mul'achuu jalqaba malee inumaayyuu dura mootummaa Haile Sillaasee keessa, mootummaa Dargii keessa bifa adda addaatiin waan tokko hojjetaatiin turan jechuudha. Seenaa fi aadaa uummata Oromoo irratti dhiibbaan kana hin jedhamne godhamaatiin ture. Kuni kaayoo impaayericha saniiti kana kan godhu. Kaayoo qaban kana gochuuf jechuudha. Mee Ahmad sittaa deebi'u. Dheengadduma irreechi Finfinnee wanti argaatiin hin turre jala bultii irraa agarsiisa waraanaa fakkaata malee dirree irreechaa hin fakkaatu ture. Bira darbee poolisiin humna ittisaa fi akkasumas immoo qaama nageenyaa wajjin wanni inni ibsu qophoonee jirra ka jedhu ture. Akkasumas immoo naannoo addabaabayii masqalaa sanitti konvoolee gurguddaa meeshaalee waraanaa gurguddaa agarsiisaa turan. Akkamitti oole miirri suni maal uume nama keessatti? Akkamitti oole irreechi Finfinnee? Mukti irreecha Finfinnee gaafa guyyaa sanbata xiqqaa guddisees keessa gadi hin seenne. Haa ta'u agarsiisni tokko qaama kamiif akka ta'e hin beekamu, maaliif akka ta'es hin beekamu. Sa'aatii 3 ganama sa'aa 3
daandiiwwan gara dirree masqalaatitti geessanii suni cufaa ture. Keessattuu dambalirraa kaasee uraayilirraa kaasee kaasaanchisiin naannawa kaaseeti agarsiisa hotu jira. Sababa nageenyaatiif saa sadii kaasee hamma saa hagganaa daandiin cufaadha jedhamee ture. Agarsiisa sunillee anillee sooshaal miidiyaa marratti argee achi gadi siqeellee hin agarre maal akka ta'e waan isaa hin beeku. Karaa biraatiin dhimma irreechaa gaafa sanbata xiqqaa keessattuu gadi hin buune anillee sooshaal miidiyaa irratti waan tokko argee bilbilaanis waan tokko argaa ture. Wantoonni tokko miirri qaama nageenyaatii fi qaamota irreechaa dhufanii jidduuttis daqiiqaa muraasaaf konfiliiktiin wayii uumamuu isaa haalli achuma irratti arge. Inni guddaan ani kan ture Bishooftu ture sagantaa waan qabuu fi sagantaa saniif jedhee Bishooftu irra caalaa ture. Sa'aatii naannoo 4tti sanbata xiqqaa ani gara Bishooftu kaa deebi'e jechuun mukti. Bishooftumatti iyyuu amma fakkeenyaa fi seensi gubbaarraa mojotti jalaa dukamitti akkuma reef jette cufamee namni kiiloomeetira 10 ol deemuuf dirqamaa ture. Darbee immoo waan takkaa hin baratamin waraqaa eenyummaa Bishooftuu warra qabu malee hin darbu waan jedhutullee akka ka'aatiin ture dhaga'ame. Maali wanni akkasii sun maalirraa dhufe dur hin jiru? Inni nullee nuraaji uummatni illee baay'ee dararame. Suni baay'ee waan fokkatatu ture baazoo naannoo Bishooftuu san keessattuu kiiloomeetira dheeraa irratti uummanni hedduu ganama sa'aatii 4 hanga 4tti xiqqoo Bishooftutti dhiyaachuu dandeessa. Sa'aatii naannoo 6tti ammoo Bishooftutti iyyuu sirumaa dhiyaachuu hin dandeessu. Karaa ariifataa haawwii irratti dhaabatta. Sa'aatii 3 ore uummanni Bishooftuu seenneeti waa nyaanna jedhaniiti uummanni irreessa Finfinnee dhufanii gara Bishooftuu deeban. Finfinneetti iyyuu nyaata hin arganne waan ta'eef Bishooftuu deemnee waa nyaanna jedhaa turani. Sa'a 3f daandii sanii dheeraa dhaabbataa turan. Sa'a 3 booda hedduun isaanii hifatanii gara Adaamaatiif Mojoottis deebaniiti gara biyyaatti illee kagalan hedduutu jiran hiriyoonni kiyyallee jechuudha. Konkolaataan iddoon isaan qaamni nageenyaa kun akka hin seenne dhoogu paarkingiidhaaf illee hin toru miilaafuu seenuuf. Erga paarkingii gooteellee baay'ee fagoodha baazoo iddoon sun baay'ee tokko. Iddoo fagoo sun xiqqaayyuu fagoo jechuu qofaallee miti. Beelaan jirtaa, dheebuudhaan jirtaa, maatii daa'imman qabateerutu jira, dubartiin ulfaallee baay'eetu jira, daandii irratti illee kan argaa jiru, kan garaa nyaataa jiru. Dhiirri haadha manaa ofii wajjin daa'ima illee qabatee deemaa jira, duddi nama dhukkuba. Sa'a dheeraa deemanii garuu maal yoo jedhame qajeelfama qofatu nuu kenname jedhame malee waan takka darbuun hin danda'amu. Wanti jiru baay'ee ulfaataadha waan maal akka ta'e hin beeku. Irra darbee ammoo akkuma jette sun nallee qunnamee jira. Seensa irratti jechuudha. Yoo seenuu barbaadu yoo jiraata asii taate warqeenyummaa asii yoo qabaatte hin seenuu hin dandeessa naan jedhan. Sani kan jiraata asii hin dhaabatu jedhamee hin beekne maaliif jedhamee naafillee hin galle anillee furmadduu deebi'eet san caala ammoo dubbachuullee waan hin dandeenyeef ofirra duubeetuma konkolaataas iddoo tokkotti dhaabee anillee miilaan maaliif dirqama seenuu qaba ammoo waan ta'eef keessattuu kan garagalamaa sa'a 4tti dafee seenee hiriyoonni kiyya ammoo kan karaa irrallee bulanii jiru konkolaataa keessallee bulanii jiru maaliif of duuballee deebuu hin danda'anii of ofollee deebuu hin danda'an ture iddoon jidduu isaanii jiru jechuudha. Haalli jiru sababa sanirraa kan ka'e uummanni hedduun ni haphate baran simboo jechuun haalli gaariin kanaan dura ture irreecha itti irreeffataa turan gammachuun itti irreeffataa turan kanaan dura magaalaa walakkaa irratti iddoo dhooggatu sun iddoo baratame sun rakkoo hin qabu. Amma bakka duraan kan duraaniyyuu baay'ee dheeraadha. Garuu amma bakki itti dhooggamu dachaa 10 dheeraadha. Baay'ee dachaa 10 dheeraadha. Karaa kana deemtee irreeffattee deebita jechuun baay'ee ulfaata. Uummanni miilaan seeneyyuu siree hin qabanne maaliif karaa dheeraa waan tureef achuma rafna jedhaniiti uummanni hedduu afaan qoraalee dhaqanii kan rafan hedduun jiran kan ani beekullee achuma rafanii ganama erga irreeffataniin booda gara iddoo gara bahinsaatti deebanii waa nyaatanii dhuganiiti magaalaa keessatti akka ba'uu jalqaban. Mee abbaa bilisaa waan kana haalaallu Finfinneetti waggoottan 3 kabajamuu eegale guyyaa waggaa jalqabaarraallee balbala cufatanii namnummaan jiruma isaa hojii daldala duraan daldalatuyyuu hawaasni kun akka tajaajilan arganneef bishaan gurguruun danda'amu ture waanuma wal fakkaataatu ammallee mudachuudha ka Ahmad Nukaasaatiin hin jiru. Darbee immoo adeemsa kanarratti danqaalee godhaatiin jiran kana yoo xiqqaate akka sabaa himaaleellee gadi hin baasne BBC, VOA fi sabaa himaalee
gara biraa dabalatee kanneen isaanii malee hundayyuu ugguramuu isaaniitu dhageenye. Sabaa himaas ukkaamsanii namas dararaa kana hunda irraan gayaa waan ta'aatiin hin jiru kan akka gadi hin baane gochuuf yaaluun kuni kutannoo hammam tokko of keessaa hawaasa kana ukkaamsuuf cunqursuuf qabu maal nama agarsiisa? Kuni ifa gala waan dhokatee miti dhokata dugdi mul'atu kan jedhamu sanni beektaa. Nama nyaata barbaadu yoo nyaata dhoggite namni yoo nyaata dhabe maal ta'a gaafii jedhu deebii argatte jechuudha. Namni uummanni kun sardoo qabatee uffata aadaa uffatee dhufaa. Uummanni kun akka achi hin dhayin akka amma obbo Ahmed jedhutti karaan cufamee namni ilmaayyuu dursee achi dhaqee horarra bulee ka karaan itti cufame immoo ka waan nyaanne dubartiin ulfaa namoonni ijoollee qabatanii karaa dheeraa kana deemanii irreeffachuun hagam akka kutannoo namaa hamilee namaa buusu argisiisa eenyuun irrattuu jechuudha. Namni waan godhuu barbaadu tokko irratti yoo danqaan jiraate hamileen namaa hin bu'a. Uummanni kun sila biyya kanatti lammii biyya kanaati moo lammii biyya kanaati miti gaafiin guddaa Itoophiyaawii maannoo jedhe obbo Ibsaa Guutamaa duri bara Haile Sillaasee yeroo yuunivarsiitii baratan Itoophiyaawii maannoo Itoophiyaawii jechuun kan ayyaana masqalaa bahee dhooggaa malee kabajatu jechuudha. Kan irreessa kabajachuuf deemu kun Itoophiyaa waan jedhamu isaan keessa hin jiru. Kanuma ifaa bara. Black and white gurraacha fi adii. Kanaaf uummanni kun biyya kana keessatti waan fedhii ufiitiin waan jaalate gochuu hin danda'u jechuudha. Mootummaan jaalachuufii qaba. Yookaan warri biyya bitu biyya bulchu jedhama. Biyya hin bulchan biyya hin bitaa jiran. Warri gaazexeessummaan hojjetan mootummaa biyya bulchuu hin jedhina. Mootummaa biyya bitu. Biyyi teenna mootummaa bulchaa hin qabdu. Mootummaa abbaa irreeti. Yeroo hunda kan jiru. Bara Haile Sillaasee, bara Minilik, bara Mangistuu, bara Ihaadig, ammas mootummoonni jiran kun fedhii uummata isaanii yoo hin eegne maali uummata waliin hidhannaan isaan qaban? Hin jiru bara. Humnaan bulchinaa jechuudha. Amma waggoottan darbe 2018 akka gaariitti kabajamee ture. Nullee 2019 na fakkaata kan akka gaariitti ilmaa kabajamee. Inni malee biyya turre akkamitti akka namni gammachuudhaan uummanni miliyoona 3 ol 4 lakkaa'amu bahe jedhameetiin ayyaanni sun ayyaaneffamuun biyya tokko keessa uummanni jiru walqixxummaa waan jedhamu san qixa dhandhamuu qaba argite. Tokko ofitti qabaa tokko achi qabu jechuun biyyuma sanii yookaan akka biyyoomaatti akka hin jiraanne murtii jirutu jira jechuudha. Amma ammoo yeroon sun it is over. Yeroon kun darbeera jaarraa kana keessa uummata humnaan gadi qabanii bituun waan aanjunatti hin fakkaatu. Waan aanjunatti hin fakkaatu. Kanaaf akeekni mootummoota Impaayera Itoophiyaa keessa darbaa wal duraa duukaa dhufanii hundumtuu namoota wal caalchisanii sabootas wal caalchisanii kaan gadi qabanii kaan ol qabanii kaan ofitti dhiyeessanii warra gadi qabamu san keessa ammoo ka isaaniif bule yoo jiraate isa ammoo muudanii kuulanii maqaa itti baasanii haga gaafa dubbiin galtee fi isaan irraa yoo gore ammoo adabaniitti akkasitti nama gargarii qoodanii manipuleet godhan. Manipuleet jetti faranjiin. Sammuu namaa to'atanii garaan qabanii waan adda addaatiin itti fayyadaman jechuudha. Kuni kana argisiisa. Biyya san keessa uummanni jiru aadaa ofii argisiisuu fi qixa eeyyama hin qabu jechuudha. Kana argisiisa. Gara Ahmed ilaalaa ture. Ahmediin neetworkiitu addaan cite ta'a. Ahmed marii kenna keessaa baheetiin jira yoo deebi'een eegna. Mee abbaa bilisaa akkuma reef kaasne odeeffannoolee ugguruu miidiyaalee dhoowwuu wantoota kana ta'aatiin ture. Keessattuu guyyaa har'aa ammoo yookaan ammoo dilbata guyyaa irreecha bishooftuu intarneetiin badeera. Maaliif miidiyaa dhooggan malee guyyaa Finfinnee intarneetii waan jiruuf
ijoolleen live stream godhaa turan. Namuu waan agarge achumatti live stream godhaa ture Facebook irratti. Kun citizen journalism jedhama miidiyaa keessatti. Lammiin hunduu namni moobaayila harkaa qabu, namni kaameraa harkaa qabu kamuu gaazexeessaadha jirti. Rakkoolee akkasiisan uwwisa kennuu danda'a. Keessattuu amma gama dabballoota isaanii gama social media kana jiranii wanni isaan dhaadheessan maali? Irreechi nagaa, irreechi nagaa, irreechi bakka mormiitii miti waan jedhu dhaadheessan. Namni quuqaa itti qabu irreecha irratti dhiheeffachuun akkamitti ilaalama aadaa keessatti? Aadaa Oromootitti irreessi namni wal dhabe araarameetiin irreeffata. Namni wal dhabe uduu hin araaramin, uduu walii hin dhiisin, uduu hammeen nagaraa hin qulqulleeffatin malkaan bu'u. Kuni aadaa. Amma irreessin bakka durii sanitti akka deebi'uuf tattaaffii godhamaatiin jiru. Ummata jidduu oduu hin taane amma aangawoota biyyaatii fi ummata jidduudha rakkoon kan jiru akka aadaan ummataa akkuma duratti jenne san. Kanaafi ani ammallee cubbuudha kuni loogii akkanaa kana hojjechuun ummata akkanatti rifaasisanii ummata akkanatti hamileen akka cabu godhuun kuni walii waa qabna walii waan qabna waan jedhamu kana gaafii guddaa keessa erga galee tureera. Isa kana deebiin hin argamne kanaafi deebii kanaaf mala argachuu fi ummanni ammoo karaa isa baasuu ilaallataa jechuudha. Kanaaf sirriinatti hin fakkaatu gama kiyya. Waan namarratti gochuu malu san anarratti illee yoo ta'e akkasitti fudhachuu qaba beektaa. Waan namarratti hin taane waan anarratti hin taane namarratti gochuun barbaachisaa miti. Warri gara mootummaatiin ammatamanii akka amanamaatti ilaalamanii mootummaa kanaan daadayyii qaban warri kunuunfaman kun ummata kanaan gargar jechuudha. Amma riftii guddatu jira jechuudha ummata jidduutti. Tokko kan mootummaan kunuunsu tokko kan mootummaan fageessee kara ta'eenuu miidhu jechuudha. Kun egaa akka itti fayyuu walumaan yeroo wajjin ilaallaa malee unhealthy fayya qabeessaa miti jechuudha. Akkuma reef kaastanii irreechi silaa araaramanii garaa fayyifataniitiin ka deemamu. Araarri kun ammoo bakki itti hanqate mootummaa biraa jedha namni baay'inaan. Mootummaatu hoggana Oromoo hidhee, mootummaatu qaroolee Oromoo ajjeesee, mootummaatu waan balleessee hin fixatin yoo xiqqaate namoota hidhaman hiikuu qaba waan jedhu wanni amma irreecha irratti illee namni dhageessisaatiin ture. Keessaahuu irreecha Finfinnee irratti wanni dhageessifamaa ture suni rifaatuu itti uumee Bishooftuu caalmatti akka sodaatu godhe moo maal wanni isin argitan? Bishooftuu baramma obboleessi keenya nuu himee bara. Daandiitu irraa cufamee jira. Bishooftuu gahuudhaaf yookaan kiiloomeetira 10 yookaan kiiloomeetira 15 haa ta'u. 5 haa ta'u. 5 irratti yoo cufame miilaan deemanii Bishooftuu hoogaan seenuu hin danda'anii achi yookaan gara konkolaataatti deebi'uu rakkoo namni gammachuudhaan waan xiqqoo oduun taane waan guddoollee yoo gammachuudhaan hamileedhaan yoo itti bobba'ee wanni nama dhibaa hin jiru. Karaa dheeraa irraa Oromiyaa godina adda addaa irraa yaa'ee bulchaa naannoo Oromiyaa irraa yaa'ee dhufee yoo achi gahuu dadhabu nyaata iyyuu hin arganne. Shaggaritti waan nyaanne yookaan qooqa bulamee jira achi dhufamee nama bara. Namni tokko sa'aatii 24 mana ofiillee taa'ee yoo nyaata dhabe waa wayya karaa deemaa aduu keessa oolaa dadhabaa doorsifamaa qawween itti qabamaa akkamitti namni hamilee qabaata obboleessa kiyya hamilee jiraachuu hin danda'u. Kuni amma wanni nu argine kun hamilee guddaanaaf wanna kana aatanii wanna kana dandamatanii mo'atanii achirratti argamuun isaanii kun waan guddaa jedheetiin yaada. Maaliifi bar ijji namaatuni arfii sibiilaa irra nama waraanti. Jira uummanni keenya. Ijji namaa arfii irra nama waraanteedha. Ija waraanaan ija afoo wal dhaabatanii akka malee wallaadhaa dabballee kun hundi jiraatee akkamitti irreeffamuu danda'a.
haguma ta'e kanayyuu gochuun isaanii dhugamatti waan guddaa jedhaan amma ani akka laalitti xiqqoo wayya jedheetiin qalbii keessaa qaba akka amma obboleessi kenna nutti metti kan shaggariyyuu irra caalaa hammeenni as ture jechuudha. Kanaaf uummanni waan danda'u godheeraa jedheetiin yaada haa galatoomanii. Keessaahuu dhugaan jiru kuni akka hin baane fakkeenyaaf yaadadhaa bara darbee anis gaafa sabaa himaa biraa hojjedhu warroonnumti isaan sadarkaa gandaatiin caasaa mootummaatiin waraqaa seensaa kennanii fi dhufan isaan achumatti mormaniitu galan wantoonni akkasii sun saaxilamaatiin ture sabaa himaaleedhaan miidiyaaleedhaan amma san hanqisuudhaaf miidiyaaleen akka hayyama argatanii hin seenne godhanii ugguran akkasumatti illee miidiyaaleen idila addunyaa baay'een taatee keessattuu Finfinneetti ta'ee gabaasaatiin turan fakkeenyaaf Associated Press Mail Online Independent wanti isaan gabaasaatiin turan Itoophiyaatti Oromoon hogganni isaa hidhame akka hiikamu gaafate mata duree jedhu hedduminaan qabataniitiin ba'anii mormiilee akka kanaa kana yookaan ammoo Oromoon rakkoo isaa addunyatti dhageessifachuuf maali faloonni inni fayyadamuudhaa qabaatu? Tokkoffaa daandii amma sabquunnamtii kanaan fayyadamuudha wanni jira. Wanni amma kalee shaggar keessatti mul'ate sun haga ta'e sun sabquunnamtii irratti sabaa himaalee irratti darbuun isaa sun gaarii uummanni dhagaheetiin jira. Inumaayyuu meediyaa kam akka ta'e hin beeku malee uummanni Oromoo hooggantoonni isaa akka bahan muummicha ministeeraa riibaf godheera. Riibaf jechuun qeeqeera, gaafateera, dheekkameera jechuudha gaafatee jira. Hooggantoonni keenya haa hiikamanii jedhanii jechuudha. Ani wanni naa hin galle ani akka namni biyya bulchaan dhuguma waa hunda wal qixxeessuun hin danda'amu ta'a. Haa ta'u garuu wanna gartee garaagarummaa guddaa biyya sammiidha saboota jidduutti saboota Oromoo ta'ee fi miti saba xiqqaayyuu haa ta'u kan uummanni isaa uummata Oromoo hin geenne irrattu yoo ta'e raawwatamuun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Maaliif biyya tokko keessatti mirga biyya sanii mirgi ilma namaa namni tokko biyya san keessa jiraachuuf qabu kabajamuu waan qabuuf qoodama qabeenyaa irratti nagaha irratti sagalee ofii dhageessifachuu irratti yoo fedhe deeggaruu irratti filachuu irratti filachuu diduu irratti biyyi keenya kuni ijaarsa mana ijaarsi bade beektaa mana ijaarsi bade suphaanii fayyistu suphaanii iwwayyeessaa akka ta'e malee homaa hin tolchitu. Hoogganoonni amma Oromoo kan hidhaman kunneen akka na fakkaatutti warra amma uummanni Oromoo akka shaggar hin seenne daangaa shaggarii cufee uummata alatti ittisu kana irra tokkummaa biyyaatii fi kaayoon isaanii karoorri isaanii waan gargaaru irratti fakkaata. Warri amma isaan hidhan kun jarri ammoo har'a uummata Oromoo karra cufanii akka uummanni Oromoo shaggar hin seenne godhaatiin jiru kanatu mul'ataatiin jira humnaan seenamee yookaan dhokatanii seenanii boru ammoo faallaan sanii maal akka ta'u yaadullee barbaachisaa na fakkaata beektaa. Kanaaf ani loogummaa salphaa miti kuni discrimination kuni waan biyya san hin fayyifne waan biyya san ufafoo hin deemsifne. Amma mucattiin beetii jedhamtu taani miidiyaa maal keessa hojjetaa turte LTV maali? LTV irra turte. LTV irratti hojjetaa turte sun kitaaba barreessitee isa dubbisaatiin ture beektaa ganaa kana waan ajabaa. Biyyitu sun rakkoo nyaataa caalaa hiyyummaa nyaataa caalaa hiyyummaa yaadaatiif hiyyummaa beekumsaatiin miidhamaa jirti jetta. Hiyyummaa yaadaatiif hiyyummaa beekumsaatiin miidhamaa jirti. Qancara stagnancy diinagdeen isaa qancaree akka hin guddanne ta'eetiin jira. Ta jirtu sanuu immoo uummata miidhuuf jecha ifaan irraa cita. Uummata miidhuuf jecha bishaan irraa murama.
ummata miidhuuf jecha daandiin hin hojjetamuuf maali biyya jechuun hiikamman biyya sanii barnamaan galu. Kanaaf amma akka laalutti wanni biyya keessatti walii galatti deemu waa'ee irreessaa dubbannu malee walumaa galatti boqonnaa haaraa tokkoon gadi bahaa jedheetiin eega uummanni addunyaa. Kanaaf maaliif akkan akka yaadanillee naa hin galu ana malee jechuun ammoo eessaanillee nama hin gahu. Biyyi sun kan waliin walitti qabnu malee kan tokko qofa kan ibalu qofa keessatti kabajamee kun keessatti salphatee jiraatu waan ta'ee itti sufee jiraatu ammaan booda yookaan itti fufee itti ammaan booda turu natti hin fakkaatan hagana galutti. Mootummaan Bilxiginnaa kun keessaahuu filannoo tibba kana taasifame guututti mo'adheera jedhee mootummaa ijaarrachuutti shaagalu jira. Uummanni guututti na deeggaree jedha. Garuu immoo Oromoon gaafa walitti qabame na falmaa na morma jedhee waan sodaatuuf ittisaa akkasiin burjaajeessa. Bakki carraan Oromoon itti wal gahu tokko lafa akka Irreechaa kana ture. Wanni akkanaa kun waan waggatti deebi'u. Oromoon gaafii baay'ee quuqaa baay'ee qaba. Gumaa haa caaluu eega. Akkasumatti ammoo haqa hoggantoota isaa eega. Waan baay'ee dhabe gaafata. Maali akkaataan ittiin gaafachuudhaa malu? Karaan inni fayyadamuudhaa malu? Akkamiin sagalee isaa addunyaatti dhageessisuu mala? Keessahuu carraa walitti dhufuu akkam ta'a? Hacuuccaan filayyuu hoo jiraate tokkoffaan hiyyummaan yaadaatiif beekumsaa yoo hin jiraatini gadi qabaan akkuma jabaateen namni cimaatiin deema beektaa. Buna ibiddarra kaatanii danfisanii dhuguuf yoo ibiddi sirriitti makara jiisan woxalee bishaan san hin danfisini buna itti buuftee dhuguu hin dandeettu. Akkuma ummata kana ukkaamsuuf humna qabu maraan mootummaan fayyadamuun kutannoon ummataallee dabalaatiin deemaa beeki. For every action there is a quite opposite force of reaction kan jedhan sani. Humni mootummaa akkuma ummata irratti cimaa deemuun ummanni illee fala barbaadata. Dirqama yeroo hundumaa hayyama mootummaan karaa nagaa waliin jireenyi mootummaaf ummanni quba yoo wal qabaatan kana mootummaa irraa eegna. Yoo mootummaa irraa kun hin jirre ammoo ummanni ijaaramuu qaba. Ummanni karaa isaa ta'een agartee ijaaramuu hin danda'a. Kanaafi karaa quunnamtii illee yoo ta'e dhaloonni qubee kun keessattuu waggaa 27 haga ammaatu 30 ta'eera akka ammaati walitti ijoolleen hin diigamne hin jirraa jettee baatee dubbattu tuni failure is not final and the success failure is not fatal, success is not final jette faranjiin. Milkaa'uun illee kan dhumaatii miti, kufuun illee kan dhumaatii miti, kan itti du'anii miti. Jijjiiramni yeroo hundaa inuma jira. Kanaaf uummanni keenya akkuma hacuuccaan itti hammaataa deemuun uummanni keenya illee mala rakkoo kana keessaa itti bahuun barbaadati jedheetiin yaadaan gara kiyyaan. Ulfaadha galatooma. Abbaa Bilisaa dhiifama. Ulfaadha galatooma. Abbaa Bilisaa gaadhimmoonni wajji haasa'uu dandeenyu waan baay'eetu jira. Isinillee keessaahuu biyya kana keessatti aadaa, seenaa, duudhaa Oromoo, afaan Oromoo biyya alaa kanatti hedduminaan barsiisaatiin hin jirtanii sun waan bal'inaan lamuu deebinee itti wal arginu ta'a. Dhimma haala amma biyya keessatti ta'aatiin hin jiru kana irreechaa fi akkasumatti ammoo danqaa mootummaan Bilxiginnaa uummata irratti taasisaatiin hin jiru kana waan ani kaasin waan irra darbamuu qabu jettan akka dhaamsaatti illee qabdan jiraannaaniin isa kana dhaamsa fudhannee goolabna. Bareeda ani dhaamsi ani qabu agartee garaagarummaa yaadaa garaagarummaan agartee kun taayitaa qabatee kun dhabuu kuni mootummoota hundaa keessa inuma jira. Amma biyya keenya biyya nu keessa jiru kana keessatti guyyaa 2-3 dura warra lafaa kanasiin dura agartee mootummaan Kanadaa kun miidhaa ture dhiifama itti gaafatan ture jechuudha. Guyyaa reconciliation day jedhanii uummata kana karaa danda'een mootummaan gargaaruuf isaan mootummaa keessatti as dabaluuf jiruuf jireenya isaanii jijjiiruuf warra jiru jechuudha. Kadhume deebisuu hin dandeettu. Kadhume san seenaa isaanii kaaftee akka kabajaa argatu gochuuf
akkasitti hojjetan jechuudha. Mootummoonni impaayera ta'an addunyaa keessa kan turan hundi ummata humnaan bituu, ummata humnaan cunqursuu irraa abdii muranii jiran. Kan kennaa kun impaayera isa dhumaa waan ta'eef amma tattaafataatiin jiraachuu fi hagam akka isaan baasu hin beeku. Biyya waliin jiru keessatti uummanni yoo wal ta'ee waliin jiraachuu hin danda'ini malli ittiin jiraatullee uummanni hin dhaawata jechuudha. Kanaaf humnaan yeroo ammaa kana keessatti odeeffannoo dhoksuudhaan uummata akka magaalaa hin seenne dhoorguudhaan daandii cufuudhaan nama ajjeesuudhaan nama hidhuudhaan mucayyoo kadhatti moo maal jedhan daa'ima waliin poolisiin namni lama dhaanu tokko waan dubbii waan dubbii Arab Spring Tunisia keessatti mucaa burtukaana fa gurguratu Muhammad Bu'aziz jala burtukaana jala poolisiin fudhatee innati isarratti revolushiniin guddaan ka'e san naqaabsise beektaa. Isatu burtukaana san gurguraa maatii horatamee amma hin beeku waan isin balleessitan san isin sirrii jarri balleessan jechuudha. Maa konkolaataa jala deemtee kadhatte jedhaniitu man jedhan. Mirga kadhachuu illee qabdu jechuudha. Kanaaf rakkoodha. Waaqni gartee karafalu nu haa buusu jennaa gara kaanii ammoo uummanni ijaaramee wal quba qabaatee karaa isaa maluun keessattuu ammoo wanni karaa dhaadannoo dhageessisuudhaan uummata addunyaatti hanqina garaa isaanii keessa jiru himataa turan sun waan guddaadha. Haala amma biyya keessa jiru kanaafillee ergaa dabarsee jira jechuudha. Mootummaa amma jiru kanaafillee yoo kadhagahan ta'e waan gaariidha. Ani gara kiyya utuu biyyi sun duri biyya Afrikaa guutuu nyaachisaa jedhama. Maal jedhamaa ture? Bread basket jedhamteetiin beekamti biyyi sun. 1950 fakkeessa. Har'a immoo biyyi uummanni isiitu beelaan dhumaa jira. Kuni qabeenyi hanqatee oduu hin taane haala jireenyaa irraa, haala mootummaan uummata wal simuu dhabuu irraa, humna fayyadamuu irraa, yeroo hundumaa cuuccaan deemuu irraa, yeroo hundumaa vaayolensiidhaan jedhama argite humnaa fayyadamaa uummata bituun kun oguruu akkuma duratti jenne sani hiyyummaa yaadaatii fi hiyyummaa beekumsaa tu hiyyummaa hongee nyaataa caalaa uummata miidhaatiin jira. Kanaaf baay'ee nama gaddisiisaa, baay'ee ulfaataa. Uummanni aadaa ofii, afaan ofii, seenaa ofii biyya ofii keessatti kabajachuu yoo hin danda'ine maal biyya tiyya jechuun maal faayidaan isaa maali? Ulfaadhaa galatooma. Abbaa Bilisaa yookaan ammoo obbo Saamu'eel Shundhee hayyuu seenaa akkasumatti ammoo aadaa duudhaa barsiisuu irratti as biyya Kanadaa magaalaa Kalgaarii hawaasa hedduu kan barsiisaa jiran lammiilee Oromoo qofa osoo hin ta'in lammiilee biyya alaallee kanneen biraa barsiisuu keessatti hedduu hirmaataa jiranii dhimma irreechaa kanarratti kaastanii marii bal'aan waliin taasiftaniif isinis ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Isinillee hiree kana waan nu kennitaniif galatoomaa isiniin jedha fayyaa ta'a. Egaa akkasumas Ahmad Daddafoo illee dargaggoo Ahmad Daddafoo turtii haala irreechi bishooftuu maal akka fakkaatu nu waliin taasise gidduutti tamsaasni adda cituu isaatiif egaa addaan baaneetiin hin jirra. Innis akkanuma turtiin waliin taasiseef kabaja guddaa qaba. Egaan hordoftoota OROMIA11 sagantaan keenya kottu dhufee dhimma haala oolmaa irreecha Finfinnee fi irreecha bishooftuu irratti akkasumatti ammoo burjaajii mootummaan hordoftoota hawaasa irreecha irreeffachuudhaaf deeme irratti taasisaatiin turre waliin keessummoota lama affeeraneetiin biyya keessaa fi biyya alaatii marii gama lameenii taasisaatiin turre kanadhaa kanumaan goolabneerra. Mata duree biraan dhimma biraan haga walitti deebinutti ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaa. Thank you.